Ashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti gama Itoophiyaatiin sababa injifannooti jedhamuun seenaan isaanii kan ka'u ajajaa 50 Baashaa Alii Barkii Tuuchoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 28 bara 2015tti boqotanii waxabajjii 7 bara 2028tti sirni awwaalchi isaanii raawwatameera. Gameessi waraanaa kun qe'ee isaanii laga Xaafoo jirutti kan boqotan yoo ta'u sirni awwaalcha isaanii Bataskaana Kaatedraalii Sillaasee magaalaa Finfinnee jirutti raawwate. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii umurii ijoollummaa isaanii irraa eegalanii biyyaaf aarsaa kaffalanis jireenyi isaanii gara dhumaa garuu rakkinaa fi dararamaan kan guutame ta'uun ni himama. Seenaa nama kanaa akkanaan qindeessineerra. Hanga xumuraatti nu waliin turaa nafeerraa keenya. Shaalaqaa Baashaa Alii abbaa isaanii Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Amiinaa Ayyaanaa irraa waxabajjii 8 bara 1943tti godina Wallagga Lixaa aanaa Bigii keessatti dhalatan. Abbaan isaanii Alii dabalatee ijoollee 20 kan godhatan yoo ta'u Aliin ijoollummaa isaaniitti barnoota quraanaa barachaa horii tiksaa turanis kanaan itti hin fufne. Faana abbaa isaanii hordofuun ijoollummaan adamoo deemuu eegalan. Aliin gootummaa bara sanarraa jalqaban jechuun ni danda'ama. Wayita adamoo deemaa turanitti bineensota bosonaa ciccimoo akkaan sodaataman kanneen akka leenca, arba, gafarsa, qeerransa ajjeesuudhaan akka aadaa Oromootti ajjeesaa jedhamuun akka gootaatti faarfamaniiru. Jalqaba yeroo leenca ajjeesan dargaggoo umurii waggaa 15 kan turan Aliin wayita adamoo irra turanittis rasaasa tokko lafatti qisaasessanii hin beekan. Erga jabaatanii bineensi isaan hin ajjeefne akka hin jirrellee ni himama. Maatii adamoodhaan jabaatee keessaa dhalachuun akka meeshaa waraanaan michoomaa guddatan isaan taasise. Wayita dirree waraanaa seenanis leenjii muraasa argatan irraa kanaaf muuxannoodhuma adamoo irratti qaban hojiirra oolchan. Alii Barkii Tuuchoo osoo jiruu adamoo keessa jiranii dureen biyya ollaa Itoophiyaa taate Somaaliyaa Ziyaad Barree waxabajjii bara 1969tti pirezidaantii Abdirashiid Sharmaarkee irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo qabatan. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bitootessa bara 1977 keessa lixaa fi kibba Itoophiyaatiin weerara eegalan. Ziyaad Barree wayita aangoo qabatu alaabaa Somaaliyaa kan duraan urjiin tokko qofti irra ture irratti urjii 4 dabalee Itoophiyaa, Jibuutii fi Keeniyaa irraa biyya kutatee qaama mootummaa isaa godhachuun Somaaliyaa guddittii hundeessuuf sochii eegale. Mootummaan Ziyaad Barree karoora Somaaliyaa guddittii uumuuf baafate hojiirra oolchuuf wayita eegalu bitootessa 13 bara 1977tti Itoophiyaa karaa bahaa fi kibbaatiin weerare. Magaalaa Jijjigaa, Koonyaalee, Ogaaden, Qabri Dahar, Goodee, Qallaafoo, Dagaaburii fi Hardee qabate. Yeroo sana waraanni Somaaliyaa meeshaa ammayyaa hidhate kiiloomeetirii 800 ol qaxxaamuruun daangaa Itoophiyaatti ce'e. Yeroo sana Itoophiyaa kan bulchu mootummaan Dargii waraana idileen humna kana qolachuu waan dadhabeef uummata hirmaachisuufis murteesse. Haala kanaan baadiyyaa biyyattii hunda keessaa milishaa filuu eegale. Aliinis magaalaa Bigii keessaa filatamee bara 1969tti Finfinnee buufata leenjii loltummaa Taataaq jedhamutti ji'oota 3 leenji'e. Alii Barkii leenjii waraanaa waxabajjii 18 bara 1969tti xumuruun guyyaa itti aanu jechuunis waxabajjii 19 waraana uummataa milishaa 300,000 waliin adda waraanaa Hararitti duule. Alii Barkii kutaa waraanaa milishaa 8ffaa birgeedii 94ffaa shaalaqaa 2ffaatti ramadamuun adda waraanaatti bobba'e. Alii Barkii humnoota hidhannoo guutuudhaan Somaaliyaa irraa Itoophiyaa seenan qolachuu keessatti adda duree ta'uuf yeroo dheeraas ittiin fudhanne ture. Humnoonni Somaaliyaa taankii fi meeshaalee waraanaa hidhatanii magaalaa Moqaadishoo irraa Itoophiyaa seenan bara 1970 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha magaalaa Harar qabachuuf karoorfataniis turan. Wayita bakka Baabilleetti dhiyaattee jirtu Abu Shariif Gaan waraana Itoophiyaas marsan. Yeroo kana Aliin boombii harkaa hoogganaa birgeedii isaanii kan turan Koloneel Gabayyoo Abbabaa harkaa fudhachuun taankii Somaaliyaa 3 gube.
Wayita kana taankiiwwan lama immoo of duuba osoo deebi'anii baqachuuf yaalanii hallayyaa keessatti kufuun tajaajilaa ala ta'an. Wayita sana taankiiwwan humna waraanaa Somaaliyaa gubachuu taankiiwwan shaniitiin rifatanii of duuba deebi'an. Waraanichairraas dheessan. Waraanni Itoophiyaa marfamee karaa ba'uu dhabee tures ga'ee gootummaa gameessi waraanaa kun gumaachanii fi karaa aliin saaqaniin cabsanii ba'an. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii akkuma adamoo bineensaa irratti xiyyeeffatanii ajjeesuu malee rasaasa qisaasessanii hin beekne hunda adda waraanaa kanarrattis rasaasa lafatti balleessanii akka hin beekne illee ni himama. Diina isaanii ijaan argan malee sagalee dhukaasa guguddaa nyaapha irraa waan dhaga'aniif qofa dhukaasaa akka hin turre kan dubbataa turan Alii Barkii gochaa isaanii kanaanis jaallan isaaniin komatamuu akka hin hafne wayita lubbuun turanitti miidiyaalee biyya keessaatti himaa turan. Haa ta'u malee dhumarratti malamalteen isaanii kun injifannoof sababa ta'uu wayita mirkanaa'u ittiin jajamaniiru. Haala kanaan onkoloolessa bara 1971 injifannoo Kaarramaarraa fi qabamuu Jijjigaaf qoodi Alii Barkii raawwatan olaanaa ture. Alii Barkii gootummaa raawwatan kanaaf addatti ajajaa waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa kan turan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irraa meedaaliyaa badhaafamaniiru. Alii Barkii kabajaa fi beekamtii gootummaa waraanaa olaanaa ta'uu agarsiisuus fudhatan. Loltummaa idilee irraa ol guddachuun al takkaan gulantaa ajajaa 50 argatan. Miindaan isaaniis kan yeroo sana jeneraalonni argatan qarshii 900tti guddateef. Gootummaa fi kabaji akkasumas gatiin gameessi waraanaa kun biyyaaf jedhanii kaffalan mootummaa Dargii waliin badi kanneen jedhan illee ni jiru. Akka agarsiistuuttis mootummaan wayyaanee wayita dhufu Alii Barkii hidhaa buusuu himu. Ajajaa 50 Alii Barkii Tuuchoo dirree waraanaa Bahaa Qabri Daarirraa gara iddoo dhaloota isaanii kutaa waraanaa Wallaggaatti jijjiiramanii hanga addi dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan Addawaawii Dargii kuffisuutti sadarkaa Shaalaqaa Baashaatti guddatanii tajaajilaas turan. Xumura bara 1983tti Addawaawiin Finfinnee to'ate. Bara 1984tti ammoo goota kabajamuu bilisummaa fi daangaa Itoophiyaaf wareegama qaalii kaffalan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii Tuuchoo wayyaaneen mana hidhaatti darbatte. Waggoota 9 oliifis hidhamanii bara 1993tti hiikaman. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii roorroon biyyaa baastee baqaan biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaa yeroo muraasa turaniiru. Wayita mooraa baqattootaa Keeniyaa turanittis baqattoota Somaaliyaa achi turan waliin waraana keessa seenuun mootummaan Keeniyaa biyyatti isaan deebise. Wayita biyyatti deebi'an ammoo mootummaan Itoophiyaa Dargii waliin hidhata qabda jechuun qabee isaan hidhe. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii wayita hidhaarraa hiikaman homaa harkaa hin qaban ture jechuun namni seenaa Alii barreessan obbo Isaayyaas BBC Afaan Oromootti himaniiru. Namoonni jaalala biyyaa qabanii fi Aliif kabaja qaban carraa hojii uumanii fi gooti gameessi kun dhaabbata ijaarsaa CCD jedhamu kan laga Xaafootti argamutti qacaramanii hojii humnaa hojjetaa turan. Waggaa 2 dura bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraa mana jireenyaa kennee fi furtuu harkaan ga'us haga lubbuun darbanitti manni harka hin geenye ture. Laga Xaafoo ganda qonnaan bulaa 3 eekkaa keessa jiraachaas turan. Shaalaqaa Baashaa Alii ijoollee dhiiraa 3 fi durbaa 5 horataniiru. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltimiidiyaa. Gameessi dirree waraanaatti aarsaa kaffaluun daangaa biyyaa kabachiise kun mootummaa biyyattiin xiyyeeffannaa otoo hin argatin rakkoodhaan jiraatanii umurii isaanii waggaa 72tti caamsaa 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Rabbi lubbuu isaanii kan jannataa godhu. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti. Mana